mirgaa bitaa fagoo dhiyoollee warri qoommiteen caqasuu jirtan cuftummaa hiyooyya hoolii waariin teessan nagaa tun qoommiteen taboorana giloobal miidiyaa tagam Itoophiyaa irrasanii dhiyaattu. Akka inni Itoophiyaa guyyaan argurraan dhala 6/2018 annami oduu biyya gurrisan buusu jirleella moluu jaataniiti. Hoolii waarii mirgaaf bitaa ta duuniyaa balloosaniif dhiyeessinaa itti dhiyaadda akka xummur oduu teennattun waliin turasaniin jenna. Jalqaba oduu teentardhaa barsiisaaf derefaan jeetti lolaa shaambal galma qancooraa arra bulchaa bulchiisu godin booranaa abbabti salaam waariyootiin dir yaaballoo yooyyifatame. Shaambal galmii godin booranaa aana yaaballoo gandiyuubdoo dhalate guddat barnoota isaanii yuunivarsiitii hawaasatti erga xummuranii humni qilleensi Itoophiyaa mahamuu hime. Barnoota balaliisummaa haal gaariin xumuruun gam tokkoon jeetti waraana oofaa gam kaan leenjisiisaa ta'ee tajaajilaa jiraa jedha. Humni qilleensi Itoophiyaa keessatti jeettiiwwan waraana Zuu 27 oofuun ilma horsiisee bula Boorana haqara fiixeeti. Bulchaan godin Boorana abbabti salaam waariyoo guyyaa hangoota kan biiroo isaanii yaamanii yooyyifatanii jiru. Horgamtaa Afrikaa 39 biyya Itoophiyaa dir Finfinnee borii fiftaan geggeeffamirratti argamuuf pirezidaantoonni Afrikaa hedduun har'a Finfinnee galan. Kan qopheessa Afrikaa yuuneenii yoomuu ta'u gurraandhala 7-8 2018 geggeeffamaa jedhan. Kan irratti bulchitoonni Afrikaa haaromsa sirna gamtaa Afrikaa utubaa tokkummaa nageenya mala Afrikaan ittiin horii horattuu fi beese guddifattu. Dhimmi jijjiirama qilleensaa walitti hidhaansaa fi daandoo biyyoota ollaaf daldala Afrikaa babal'isuu irraan mari'atuu jedhu. Pireezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoon kor 39ffaa gamtaa Afrikaa irratti hirmaachuuf gara Finfinnee dhufan. Wiiliyaam Ruutoon yeroo Finfinnee seenan simannaan dansaan gama Itoophiyaa kan godhameef yoo ta'u, akka waan hedduu sirkaala Itoophiyaa fi Afrikaa waliin mari'atu fuul feesbuukii isaanii irratti hime. Oraa bulaa deebana hordoftootteen Boorana Giloobal Miidiyaa daa'imtuu teenta mirga bitaa tagam Itoophiyaa ta guyyaa irraa asitti xumuraa oduu hedduu dhibiilla asumaan isanii qopheessinaa annami gam Itoophiyaatiin oduu tan isa dhiyeessaa turleella moluu jaataniiti akkasuma waliin jiraadha saniin jenna.